Abiyyi Suudii dhaqeeti osoo isii ilaaluu hallayya kutee jira. Duqeet bitintinuun. Dubbii Finfinnee fi Baalaadaraa tana akkamitti ilaaltan? Bofa hudduu lixee taate dubbiin. Jechuun? Hojii kofalcha koflisii bareedu mallaan isii tun itti bira kaan fuula dura kaan akkanatti bakka inni gooliitti na kusan bira. Filkooyite haayye. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kanneen biyyoota garaagaraa irraa nu hordofaa jirtan nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa irraa burqee bakkuma jirtan isin haa ga'u jecha. Egaa akkuma beekamu Yuunaayitid Oromiyaan qophiilee bashannansiisoo garaagaraatiin isin bohaarsaa turuunsaa ni yaadatama. Har'aas viidiyoo bashannansiisoo takka qabannee dhiyaannee jirra hanga xumuraatti nu hordofaa jecha. YouTube channel keenya subscribe godhaa like share. Egaa dhaggeeffattoota keenya namoota jajjaboo gaafiif deebii isa wajjin goonu hedduu online irraa qabna. Jalqaba irratti egaa dursii shamarraniif waan kennamuuf adeemsa tasfaayiitiif kenneetiin jira. Nu wajjin gaafiif deebii godhuudhaaf hayyoomtu taate as toora Skype keenya irratti argamuudhaaf guddaa galatoomi isin jenna. Adeemsa tasfaayiidhaa osoo gara interviidaatti seenin turatti nyaaraa fi rifeensa kee alta akka sirreeffadhume. Wanto uummanni Baalaadaraa Finfinnee keessatti godhaa jiran kana akkamitti ilaalta? Baalaadaraa maal godha? Badiin qaban jechuudha. No! Hin sobdu. Tarkaanfii qeerroon torbee kana Baalaadaraa irratti fudhate akkamitti ilaalta? Amaaramoo hiiroo akka taataneetanii nyaaqeerroochi. Gaaffii kiyya seeraan deebisaan jirtu mee yeroo takka sirbaan asirraa sii banaa guyyaan irraan tanaatis guyyaa jilbataati guyyaa bashannanaati dhaggeeffattoonni keenya bashannanuu barbaadu waan ta'eef sirba tokko asirraa hawwastu jira siif hin banaa shubbistee nu garsiiftu akkuma hawaasni akka bashannanuuf. Shubbisni kee ittiin bohaaruu miti ittiin booyuuf ta'e. Maayyaa jara na maal taatan? Ay laki numayyuu hin taane dhugaa jirtu tana malee. Dhugaa yoon jiru dhugaa dubbadhaa. Sobantu bari dhugumaa tana. Duqeet bitintinuun. Summaan keenya lamaffaa toora Skype irra galaniiru. Eenyuyyeen? Ati lammaa kaabbutaan beektu. Duraan sin beeku ture kaab keenya wilii wal baran rakkoon qabu gabaabumatti mee kaabbutaa jechuun eenyu? Kaabbutaa jechuun mootii duuraa jechuudha. Wii. Dubra hoggaa jettu taakka maanta. Dubra bibbireedaa jechuudha. Dubra qafa osoo hin ta'in dubra bibbireedaa. Duqeet bitintinuun. Hoogganaa dubra bagarabbi nuu uume jedhanii saniiti sii galee. Dubri yoo bareedduu ture gaa'ee ati taakka maantaa amalamoo bifamoo dhaabbina qaama sii baantamoo taakame. Dubra bibbireedaa. Mudhiin isii tun qaqalloo nambara 8 fakkaatu. Wii. Fakkeenyaaf nama tokko jara ati jettu sun keessaa nama tokko maqaa isaanii kaasii. Zeeroon geengoo isii kun takka makkiyyaa toofitta nafa. Ijoollee bibbireeddu osoon isii ilaalanii Abiyyi wallayyaa buu nama biroodhi. Awwa kaabutaadha. Rugaan Abiyyi maatu dubra osoo eeguu qofa. Abiyyi Prime Minister Abiyyi Prime Minister maan keenya hummo. Abiyyi Suudii dhaqeeti osoo isii ilaaluu hallayya kutee jira. Duqeet bitintinuun. Abiyyi kana beektu jechuudha. Abiyyi nama dubraacha qofa se fakkaatti dhugaan kaabutaadha. Walumaa galatti kaabutaa jechuun. Kanaa tana itti gaafatamaa jechuudha. Hayyo bukaa butaa yookiin hoogganaa shamarranii dubbii Finfinnee fi Baalaadaraa tana akkamitti ilaaltan? Bofa hudduu lixee taate dubbiin. Jechuun? Ni harkifnatti, ni citti, ni dhiifnatti wanni hudduun namichaa tan inni lixee ni duutii jechuudha. Saniifuu maal gochuu qabna jedhanii hayyoonni wal gaafachuu jiranii jechuudha. Ati akka hoogganaa shamarranii tokkotti warra Liibiyaa fi biyya irraa nutti halkanii guyyaa qaaqa bulan kana hamilee isaanii gudamii isaaniif maal gochuu qabnaa jetta waan takka. Nuti abbootiin dhugaa warra taphatu kana shamarran bibbireedaa
guntuta isaanii kanaas akkanatti hidhaniiti shamarran mudhii kana qaqallatu kan dabbaa kana qabu huggii qofalte qoflisii bareedu mallaan isii tuntusu jettu bira kaan fuula dura kaan akkanatti bakka inni gooliitti naqu san bira. Filkoite ayye. Okay. Ammaan tana keessummaan keenya sadaffaan toora Skype irra galanii jiru. Eenyu jennu? Maal fuufuun jetta sibiila tumaan jiru laa intervii godhaa jirraa maal hafuura nu baafata kanuma nuti sibiila tumaan jiruuti eenyu jennu maqaan keessan dhugaadhaa. Feetu shanee jee feetu shantam jee. Maal jette? Feetu shanee jee feetu shantam jee siin jee boo dantaatee isanii. Obboleessa qayyee linkaa bakka itti lolii miti bakka intervii si yaamne bargaaffiif deebii bakka free speech bakka seeraan dubbatu malee bakka itti wal lolanii miti bara. Afaan tolaatiinis gaafa isinii haasofnu jira gaafa isinitti haasofnu jira. ዱቄት ብትንትኗል። Dhukkee isinitti haasofnu carraas borus ubbata deebiin qabu. Keessummaan keenya akka malee akkuma gartan kanatti oowwaadha. Dantaatee isanii. ውይ Egaa akkuma laatanii gartan kanatti keessummaan keenya haa inni xumuraa oowwaadha. Intervii seeraan wajjin godhuuf hayyamamaan turre lolaa ture. Waan hundaafuu gaa United Oromiyaan hararraa eegalee qophiilee bashannansiisoo kan akkanaa kana torbaan yookiin guyyaa 5 kan itti fuftaa. Yaada keessan jechuun whatever waan as dareen hundi qoflaaf taphaa malee akka waan biraatti fudhannee YouTube channel keenya subscribe godhaa. Share, like, and if you have any suggestion or comment, whatever, you can just do under of that video. Qophiin bashannanaa torbaan guyyaa 5 kan itti fuftaa. Waliin jirraa.